Dubartii kamuu fuudhuu hin barbaadu. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka turtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii keenyaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma hedduun keessan beektan chaanaliin kun chaanalii haaraadha. Chaanaliin yoo xiqqaate waggaa 5 oliif irratti hojjechaa turre maatiiwwan 130 ol horate rakkoo teeknikaa nu jalaa godhatee jira. Chaanalii kanarrattis erga viidiyoo gadhiisuu eegallee reefuu baatii tokko fixaa jirra. Hedduun keessan jajjabina guyyaa guyyaan nuuf gootaniin yeroo gabaabaa keessatti maatiiwwan 13,000 ol horannee jirra. Maarreegaa ammayyuu warreen sabskiraayib hin goone sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Warreen sabskiraayib gootan immoo laayik gochuun dhaggeeffachuu eegalaa jecha laayik, sabskiraayib, sheerii fi koomentii waan gootaniif immoo guddaa galatooma. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu anis Gammachiis Tashoomeedha. Dubartii kamuu fuudhuu hin barbaadu. Dhalli namaa jalqaba gadameessa haadha isaa keessa yeroo jiru bifa barbaaddeen of uumii jedhamee otoo gaafatamee fedhiin bilisaa waan kennameefiif namoota amma dhalatanii biyya lafaarra jiranii caaluuf adda of gochuuf yaadaan baay'ee gadi bu'ee baay'ees ol ba'aa ture. Haa ta'uutii garuu kennaan kun nuuf hin kennamne. Rabbi uumaatu akka fedha isaatti yeroo fedha isaa gadameessa haadha keenyaa keessa nu kaa'ee gaafa eeyyama isaa immoo nagaadhaan akka dhalannu ni taasisa. Maatiinis gaafa garaatti nu godhatu yaa Rabbii ilmaan fayyaa naaf kennii jedhee gaafatata. Rabbis akka kadhannaa dhala namaatti ijoollee fayyaa babbareedanii nuuf kenna. Haa ta'uutii garuu al takka takkaa dhalootaan fayyaa guutuu waliin namoonni hin dhalanne jiru. Maarree kanas namoonni yeroo hiikan abaarsa qabaa haati yookiin immoo abbaan cubbuu dalaganiiti. Haati gaafa gadameessatti baattu nama akkana argitee itti kofalteetti jecha darbaas itti dubbatteetti jedhanii yaadu. Maaliif bifa kanaan uumame gaaffii jedhuuf deebii kan kennu garuu Rabbi duwwaadha. Maarree dargaggeessa gaafa dhalatu jilbaa gadi kan hin qabne ofii wiilchariidhaan kan deemu barnoota isaattillee baay'ee cimaa ta'e tokkotu ture. Guyyaa dhalate irraatii kaasee maatiinsaa gonkumaa isan barbaadanii isas hin jaallatanii. Sanyii keenya keessa namni harka citaas ta'e miilla citaas gonkumaa hin jiru. Ati eessaa nutti dhufteettaa jedhanii isa komatu. Kanarras kan darbe akkuma inni dhalateen haatii fi abbaan daa'imummaa isaatti gatuuf gara boolla guddaa fudhatanii deemanii. Haa ta'uutii garuu namoonni bakka sana waan jiraniif sodaatanii gara manaatti deebi'aniiru. Bineensi akka nyaatuufis halkan guyyaa hedduu diidatti baasanii gataniiru. Haa ta'uutii garuu bineensota nyaatiin otoo boo'uu ganama balbaluma isaaniitti argu. Beelaan akka du'uuf maatiin haatiif abbaansaa nyaata yeroo dheeraadhaaf dhorkaniiru. Haa ta'uutii garuu kunis isaaniif milkaa'uuf hin dandeenye. Qoricha turtii booddee nama ajjeesu nyaatatti dabalanii kennaniifis namni kun gonkumaa du'uu hin dandeenye. Otoo isaan ija isaaniitiin arganii otuma foqoquu mana barnootaas galee barnoota isaas seeraan qayyabachuu eegalee. Maarreegaa ganamaan haatiif abbaan manatti nama jibbadidha mitire sanuu gadi bahee tolaa fi barsiisonni maqaa addaa ittiin waamanii qabu. Barattoonnis akkanumaa. Ijoolleen dubartootaa immoo gonkumaayyuu isa maddii hin taa'anii. Innis haga umriinsaa waggaa 13 fixutti yaa Rabbii maaliif anaan akkana gootee na uumtee jedhee itti boo'a. Rabbi garuu waan godheef isatu beeka mitire hanga waggaa 13tti deebii hin arganne. Umriidhaan waggaa 13 yeroo guutu barnootaan yeroo kutaa 6ffaa baratu mana yaalaa guddaa tokko keessa seenaa. Yeroo seenutti ofii miilla 2 dhabe malee fayyaa guutuu qaba. Haa ta'uutii garuu bakka kanaa namoota
miilla hin qabne otoo hin taane miillallee otoo qabanii socho'uu hin dandeenye waggaa 10 waggaa 20f sireen hiriyyaa isaan godhatee isaanis siree hiriyyaa godhatanii waliin kan jiraatan ifa aduu gadi bahanii arganii kan hin beekne nyaata gulukoosiidhaan qofaa fudhatan fayyaa sammuu ijji isaaniin argine gurri isaaniin dhageenye al takkaatti uumamaanis otoo hin uumamiinis waa hedduu dhabanii argee yeroo kanatti dargaggeessi kuni yaa rabbii barootan of ilaaleen si komachaa jecha darbaa sitti dubbachaa tureetiif dhiifama naaf godhi. Edaa ati gaafa uumte erga uumtes akka feetetti nama uumuu dandeessaa. Ani immoo miillan dhabe malee sammuu ajaa'ibaa ija argu gurra dhagahu arraba dubbatu nan qabaa. Kanuma guutuu gootee naaf kennuu keef sin galateeffadhaa jedhee umrii isaa waggaa 13tti bifa kanaan uumamuunsaa adda akka ta'e waan dhabaniin otoo hin taane waan qabaniin rabbiin galateeffatanii sammuu ofii nagaa godhanii itti fufuu akka danda'ani bareem maarreegaa inni akkana jedhee hubatus hawaasni maatiin hiriyoonni isaa garuu kana hin hubataniifi haa ta'uutii garuu inni jabaatee barnoota isaa itti fufee barnoota isaas kutaa 11ffaa yeroo gahu anis nama guutuudha jedhee waan yaaduuf mucayyoo bareedduu akka daree isaatti ijji dhiira kamiyyuu irra bu'uu danda'u ni jaallata. Umriin kun dhiiraafis dubaraafis xiyyeeffatanii hubatanii dubbachuuf baay'ee rakkisaadha mitiire jaallatus gaafachuu garuu ni sodaata. Kanaaf filannoon itti fayyadame dudduuba dubartii sanaa taa'ee barnoota isaa barachuudha. Al takka takkaas kobbeedhaan duuba ishee dogongoree akka ishee tuqe fakkeessee ishee tuqaa. Duubatti yeroo galagaltu dhiifama ishee gaafata. Haa ta'uutii garuu inni yeroo isheen galagaltee isatti dubbattu ija ishee simboo fuula ishee ilaaluu waan barbaaduufi kanaan turtiiwwan baatii muraasaa erga jaallatee booda guyyaa boqonnaa tokko dubbatachuun qaba jedhee yeroo boqonnaa duubatti hafimee wantan sitti mun qabaa jedhee ishee gaafata. Yeroo kana isheenis tolee garuu daqiiqaa muraasa qofan siif kennaa yeroo boqonnaa bakkan deemuun qabaa jettee isatti dubbatte. Yeroo kanannis tole jedhee yeroo boqonnaa qabu arraba isaatiin dubbachuu waan sodaateef kobbeedhaan waraqaa irratti barreessee sin jaalladhaa kanaafan yeroo hundaa dudduuba kee taa'aa kanaafan yeroo hundaa kobbeedhaan si tuqaa jedhee isheef katabe. Yeroo kana isheenis akkuma ati kobbeedhaan barreessite anis kobbeedhaan siif hin barreessa jettee waraqaan irratti barreesse harkaa fuutee daftee harkaan nama miilli isaa citaa ta'e suuraa kaasuun namni akkasii jaalachuus jaallatamuus hin qabu. Otuma nani tole siin jedheeyyuu maatii kiyya mitii hiriyoonni koo sin barbaadanii ati jaalalaaf hin taatu jettee kaastee arrabaan sitti dubbatte. Yeroo kanannis sammuu isaa keessatti bifaa fi ilaalcha addaan ishee kaasee waan na tureef jecha kana natti dubbatti jedhee gonkumaa hin tilmaamne ture. Lakkii ani jaalalleen qabaa otoo jettee deebii bareedaadha. Lakkii hin qophoofne yoo jette kunis deebima baratamedha. Haa ta'uutii garuu jaalachuufis jaalatamuufis hin taatu ati miilli kee citaadha jettee suuraa fi arrabaan itti dubbattee biraa kaate. Kanaan innis qalbiinsaa baay'ee miidhame. Dubartii addaa godhee sammuu isaa keessatti waan kaaseef akka durii isaa mooraalii godhatee jabaatee barnoota itti fufuunis baay'ee itti ulfaate. Kanaan barnoota dur itti jabaa turetti illee laafuu dadhabuu eegalee ammas akkuma durii isaa rabbiin komatu ture. Yaa Rabbii sababa ati akkanatti na uumteef dubartiin baay'een jaalladhu qalbii koo na cabsitee jedhee komate. Rabbi gaa isa deebisuufis isan deebisneefiifis akka namaa ariitiin qabu mitiire guyyaa barbaade guyyaa nuuf ta'u guyyaa nuuf malu ilaalee nuuf deebisaa. Kanaan barnoota kutaa 11 fi kutaa 12 xumure. Eega sanaas dubartii mana barumsaa sanaa ol jedheen ilaallee qabxiin yuunivarsiitii dhufeefis yuunivarsiitii seenee. Haa ta'utii garuu si'a kana qorumsi kan isa mudatu karaa maatii isaati. Barattee xumurtees namni si qacaru waan hin jirreef maallaqa ittiin gara yuunivarsiitiitti si erginu hin qabnu ijoollee keenya warra kaaniif baasuu wayyaa jedhanii deebisaniifi innis haadhaaf abbaasaa maallaqa akka kennaniifiif kadhate.
tole jechuufii didanii yeroo kanannis silaa fu'anii qaama miidhamaadha mitiire maatii kiyya otoo hin taane nama bakkeetu na gargaaruu qaba jedhee mana barumsaa isaatti himachuun maallaqa akka isa gargaaranii taasise. Barattoonnis maallaqa kennanii fi gara yuunivarsiitiitti malee yeroo kana ture haatiif abbaansaa dargaggeessi kun mana isaaniitii bahuu isaatti baay'ee kan gammadanii. Gaafa inni deemus yoo dandeesse rabbi as hin deebisiin jedhanii abaaranii. Abaarsi haadhaaf abbaa immoo namaan hanqatu mitiire gaariifis hamaafis hanga baratee xumuruutti gara maatii isaa haadhaaf abbaa isaatti dargaggeessi kun hin deebine. Yuunivarsiitii erga seenees tarii dubartii gita koo taatu nan argadha jedhee gaaffii jaalalaa dubartii hedduuf dhiyeesseera. Haa ta'uutii garuu tokkorraallee deebii dhiira gara biraaf deebi'u eeyyeen yookiin immoo lakkii hin arganne. Hundumtuu mari'atanii uumama keessatti deebii akkanaa isaaf kennuuf kan qophaa'anii fakkaatu ati bar jaallachuufis jaallatamuufis hin taatu. Otuma guyyaa tokko si waliin deemnellee gabaa dhiiraa hedduu dhabnaa. Namni gara biraa madaalliin keenyi barbaachisummaan keenyi akka baay'ee gadi bu'aa ta'etti nu ilaaluu jedhanii deebisaniifi innis yaalee erga dadhabee booda gaa'ela godhatanii fuudhanii ilmaan horatanii namoonni jiraatan akkuma jiran. Haa ta'uutii garuu bu'aa wayii jireenyaatiin otoo gaa'ilan dhaabbatiin dhiirris dhalaanis otoo hin fuudhiin otoo hin heerumiin kan jiran hedduudhaati. Ani tarii fedhus haa ta'uutii garuu uumamni anaaf hin feene. Kanaan booddee kanattis sammuu koo dhiphisuu hin qabu jedhee gaaffii akkanaas shamarran gaafachuu dhaabe. Eega kana godhees gara sammuu isaatti deebi'ee xiyyeeffannoo isaa barnoota irratti qofa godhee qabxii gaariidhaan eebbifame. Eega eebbifamanii kan itti aanee jiru hojii barbaachuudha mitiire. Beeksisni hojii bahan bakka hedduutti qaama miidhamtootaa fi dubartootaa ni jajjabeessinaa jedhanii katabamu. Haa ta'uutii garuu dhugaan keessa jiru dubartoonni yoo bareedan yoo namoota qacaraniif fedhii isaanii guutaniifiif bakkatti jechuu ta'e ni qaba. Qaama miidhamaa immoo gonkumaa qacaruyyuu hin barbaadanii. Sababa garaagaraa uumuun qabxii keetu hin dabarre malee karaa qaama miidhamummaa qabxii hanga kanaa siif daballee turree jedhanii bakka hedduu bakka itti sobantu jira. Nama kanas kan mudate kanuma hojii barbaadee argachuu hin dandeenye. Inni kaan haatiif abbaan maallaqa ergee fi hojii barbaaddata. Namni kun garuu biyya tokko biyya gara biraa kan deemu daandii irratti uffata afee kadhateeti. Ani qaama miidhamaadha na gargaaraa jechuuni. Maatiinis eessa jirta waan isan jenneef daandiirra oolee daandiirra bulee hojii barbaada. Booddee immoo uffannaan isaayyuu qulqullina waan dhabeef kadhattuudha jedhanii gara waajjiraatti illee ol isa galchuu didanii. Yeroo kanatti barnoonni barate barnoota teekinooloojii illee waan ta'eef xuraa'aa wantoota gatamanii keessa naanna'ee meeshaawwan elektirooniksii barbaadu eegale. Kanaanis bilbilli moobaayilaa biyya inni jiru keessatti otoo hin jiraatiin meeshaawwan elektirooniksii gaggatamanii kanarraatii moobaayila kalaqee namoota garaagaraattis kennuun fageenyarra dhaabbatanii akka itti haasa'anii taasise. Miidiyaawwan biyya sanaas dafanii bakka inni jiru dhufanii gara addunyaatti dandeettii isaa kana gabaasanii waggootan 70 olaantummaadhaan biyyoota kaanillee caaltee karaa garaagaraan kan beekamtu Ameerikaadha mitiire. Biyyi Ameerikaan dargaggeessa kana qarshii guddaa kanfaltee fudhachuu akka feetu xalayaa biyya inni jiraatuuf ni argiti. Biyyi sun durayyuu dargaggoo kanatti eenyummaa isaa waan hin beekneef itti fayyadamaan turre mitiire. Carraa kanaan baatii muraasa keessatti nama beekamaa ogummaa kalaqaa qabu guddaa biyyi Ameerikaan barbaaddu ta'ee biyya isaa keessatti beekame. Kanaan ture dubartoonni kaleessa gaaffii jaalalaasaa didaa turan amma beekamtummaa isaa dhaga'anii waliin beekamuuf haa ta'u waliin duromuuf ishii jalqaba qalbii isaa cabsiterraa kaasee barbaaduu ni eegalanii. Kanneen kaleessa ati nama miila hin qabnedha jaalachuufis jaalatamuufis hin taatu jedhan har'a garuu nama akka kee argataniitii ati beekaa sammuu qabudha jedhanii ajaju. Kaanillee miti maatiinsaa mana kanatti rabbi sin deebisiin je'anii abaaran ofii isa barbaacha dhufanii. Kanaan innis
qalbii isaatti yaa namaa edaa ati faayidaaf malee nama hin barbaaddu jedhee piroosesii barbaadan gara biyya Ameerikaa guutee waggoota 5 keessattis namoota kalaqaan addunyaa kanarratti dhiibbaa uumanii ta'ee maqaansaa galmaa'uu danda'e. Eega beekamtii godhatee teknooloojii babal'isee addunyaas ajaa'ibsiisee booddee irratti kan barbaadu ijoollummaa isaatii ka'ee kan fedhu kan ture jaalalaan maatii dhaabbatee ilmaan horachuu amma garuu rabbi ganamaan akkana godhee kan na uume kaayyoo guddaa kana wanta narraa qabuu fi kanaaf kanaan booddeen immoo dabaree koo dubartii kamiyyuu fuudheen jiraachuun barbaadu jedhee murteeffate. Al takka takka uumama keenyaan bakkoota nuti gita hin taanee fi ulaagaa guutuu hin dandeenye ni qabna. Bakki sun nuuf hin taane yoo ta'e yeroo dheeressinee qalbii keenya irratti cabsuun gaarii miti. Sababiin isaa immoo rabbi uumaan wanta sana yeroo nu hanqisee nu uumu wanta gara biraa nuuf dabaluufidhaatii rabbiin komachuurra maaliif kana ta'e maaliif kuni na mudate jedhanii olitti deebisuurra tarii rabbi bakka kana na hir'ise maalimmoo naaf guutuufi jedhanii eeguun yaaduun abdii godhachuun dhaamsa seenaa kanarraatii barannu. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa addunyaalessaa guyyaa har'aatii waa akka barattan waa akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Seenaa kanarratti maqaan dhahamuu baatus haa ta'uutii garuu seenaa nama sirna teleekoom koominikeeshinii biyya Ameerikaa guddisee waliin baay'ee wal fakkaatu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuullee hin dagatinaa. Qophii seenaa nama barsiisan gara biraatti hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.